Ashama harkafuuna kabajamtoota daawwattoota keenya oduu ispoortii Forex Entertainment irraa isiniif dabruu qabannee dhiyaanneeti jirra. Oduudhaa waliin ani Ibsaa Muktaar. Lionel Andres Messi tapha jalqabaa isaa Inter Miamiin kilabii Cruz Azul waliin taasisaniin goolii taphaa injifannoo ajaa'ibaa galche. Dabalataan oduu kana akka itti aanu kanatti isinii dhiyaata. Tapha jalqabaa Lionel Messi Inter Miamiif taphate kana isteediyeemii seenanii daawwachuuf doolaara 100 lakkaa'amu kan kafalan yoo ta'u gariin teessoo isaaniif 10,000 kafalaniiti jiru. Abbootiin qabeenyaa garee kanaa yeroo kanaa carraa argachuuf qofa doolaara miliyoona 100 ol waada galaniiti jiru. Tapha kana namoonni 20,000 ol ta'an kan daawwatan yoo ta'u seenaa gabaabaa Inter Miami keessatti yeroo addaa ta'uun isaa shakkii hin qabu. Jalqabumaan taphni osoo hin jalqabin deeggartoonni isaanii ibidda gara samii dhukaasaa kan turan yoo ta'u taphichi daqiiqaa tokko osoo firii abbaa murtii hin afuufamin deebi'ee jalqabe. Deeggartoonni eegdonni osoo jiranii dirree seenuun akka malee waan machaawwan fakkaata. Dirreen haaraan guutamuu fi ibiddaan dhukaafamuun daran ture. Tapha kana namoonni babbeekamoon kan daawwachaa turan yoo ta'u isaan keessaa dubartiin teenisiin beekamtuu addunyaa tanaa tan taate Seeraanaa Wiiliyaam warran tapha kana daawwachaa turan keessaa takka turte. Meesiin tapha jalqabaa halkan baneessaa kilabii isaa haaraa jalqabumaan waan hin dagatamne hojjechuun xumure. Miilli isaa bitaa ajaa'ibaa jimmata galgala daqiiqaa 94ffaa irratti rukuttaa bilisaa gara harka mirgaa goolii eegaa kubbaa kaayyoo rukutuun Inter Miami tapha Legend Cup irratti kilabii Meeksikoo Cruz Azul 2-1 akka injifatan godheeti jira. Wanti ani arge galma ture goolii galchuu akkaan qabu nan beeka ture jechuun Meesiin gaaffii deebii dirree irratti taasisaniin dubbateeti jira. Taphataan yeroo 7 baalandoor injifatee fi shaampiyoonaa geeba addunyaa ta'e kun kubbaa dallaa ittisaa Cruz Azul 4 irraa ergeen goolii injifannoo galche. Fiilmii kanaan dura argine jechuun leenjisaan Inter Miami Tata Martino dubbateeti jira. Meesii yeroo jalqabaaf kilabii isaa meejar liigii kubbaa miilaa keessatti nama agarsiise ture. Abbootiin qabeenyaa garee kanaa David Beckham, George Maasii fi Jose Mas yeroo Lionel Andres Messi dirree keessaa boo'ee eegaa turan. Taphattoonni Cruz Azul tokko tokko callisanii dhaabbatanii ilaaluu qofa turan. Isaanis seenaa himanni qabu. Akkamitti akka Messi isaan injifachuu yeroo ajaa'ibaa itti fudhatee fi taphichi diraamaa ta'uu isaati. Inter Miamiin hojii kubbaa miilaa kana gara kilabichaatti fiduuf karoora waggaa 4 fi waggaa 2 qabatamaan hordofuu itti fudhate. Leo Messiin eega kilabichatti makamee sadarkaan hordoftoota Instagiraamii kilabichaa gara miliyoona takkaa kan ture yoo ta'u gara miliyoona 10 ol guddateeti jira. Ameerikaa keessatti kilaboonni hordoftoota hedduu qaban 4 kan turan yoo ta'u amma garuu Inter Miamiin kilabii 5ffaa hordoftoota hedduu qabu ta'eeti jira. Oduma kanaa wal qabatuun Inter Miamiin jecha Barkaa West jechuun kilabicha qindeessuutti hufeeti jira. Taphataa isaa Jordi Albaa kamisa darbe mallatteessuun hiriyoota garee isaanii duraanii Lionel Messi fi Sergio Busquets waliin walitti makaniiti jiru. Albaan bara dorgommii kurta akka Barcelonaaf taphachuun kilabii Spain beekamaa kun geeba La Ligaa 6 akka injifatu gargaareeti jira. Taphataan kun Valenciaafis kan taphate yoo ta'u taphataan isaa bitaa kun dorgommii hunda irratti taphoota 605 irratti goolii 37 galchuun kubbaawwan 107 mijjeessee kan nu danda'eeti jira. Taphataan ganna 34 kun Spainiif taphoota idil addunyaa 93 kan taphate yoo ta'u garee biyyaalessa Yuuroo bara 2012 fi bara kana bara 2023 geeba liigii biyyaalessaa Awurooppaa injifateeti jira. Manchester City ganna kana Bernardo Silva yoo dhaban taphataa isaa jidduu Inter Milan Nicolo Barella ilaaluu akka danda'u Tutto Marcaatoon gabaase. Taphataa kun paawundii miliyoona 50 Liverpool fi Newcastle United birattis kan barbaadamaa jiru yoo ta'u leenjisaan City Pep Guardiolaan Ilkay Gundogan gara Barcelona deemuu isaa hordofee saara jidduu isaa cimsuuf fedhii qaba. Akkasumas Silvaan osoo dorgommiin bara haaraa kun hin jalqabin City gadhiisuu danda'a. City Silvaan kafaltii naannoo Euro miliyoona 100 deemuu akka danda'u Paris Saint-Germain waliin mari'achaa akka jiru ibsameeti jira. Taphataan saara jidduu ganna 28 kun gara magaalaa guddoo Faransaayitti jijjiirraa isaa yoo xumure Cityin qulqullinaa fi ga'umsa Barellaa tapha xumura Champions League Awurooppaa irratti dinqisiifate bakka bu'aa gaarii ta'uu akka danda'u amanuuf gahaadha. Inter garuu Barellaan akka hin baane fedhii kan hin qabne yoo ta'u ganna kan Newcastle irraa dorgommii dhiyaate kuffiseeti jira. Newcastle fi Liverpool yeroo muraasaaf taphataa ganna 26 Barellaa hordofaa kan turan yoo ta'u kilaboonni lamaan kun Cityin amma fedhii kafaltii isaa ol kaasuu mala jechuun sodaa qaban dubbataniiti jiru. Gama Inter Milaaniin Barellaan ammallee waggaa 3f kontiraata isaanii jala jiraachuu fi taphataa furtuu kilabichaa ta'uu isaatiin akkuma Arsenal West Ham United irraa Declan Rice mallatteessuuf hanga Euro miliyoona 500 baase Inter Milaanis Barellaaf gaafachuu danda'a jechuun dubbataniiti jiru.
West Ham karoora James Ward-Prowse Southampton irraa fiduuf qaban cimsaa akka jiran The Guardian gabaase. Leenjisaan West Ham David Moyes maallaqa rees gara Arsenal deemuun isaa armaan olitti ibsame keessaa muraasa deebisee invest gochuun taphattoota sarara jidduu muuxannoo Premier League Ingiliz qaban lama dabaluudhaaf fedhii guddaa akka qaban ibsanii jiru. Keessattuu leenjisaan West Ham David Moyes dandeettii Ward-Prowse set piece irratti fedhii kan qabu yoo ta'u, dargaggeessi gana 28 kun naannoo kafaltii yeroo miliyoona 45 argachuu danda'a. David Moyes taphataa Fulham Joe Paulinho fi taphataa sarara jidduu Monaco Youssouf Fofana irrattis fedhii qaba. Alaaleen taphataa sarara jidduu Arsenal Thomas Partey fudhachuuf yaalaa akka jiru Daily Mail gabaase. Kilabni Saudi Arabiyaa kun kanaan dura Roberto Firmino Liverpool irraa, Eduardo Mendy Chelsea irraa mallatteessuun Real Madrid Manchester City irraa, Alana Saint-Maximin Newcastle United irraa fudhachuuf mallatteessuu dhiyaateeti jira. Thomas Partey daawwannaa bara dorgommii dura Ameerikaatti Arsenal waliin ta'us taphataan lammii Gaanaa kun jijjiirraadhaaf ulaan isaa banaadha. Newcastle taphataa sarara ittisaa guutuu Southampton Tino Livramento fudhachuuf fedhii guddaa akka qabu san gabaase. Taphataan ganna 20 kun sarara ittisaa mirgaa fi bitaa irratti taphachuu kan danda'u yoo ta'u, bara darbe sababa miidhamuu ACL-tiin taphachuu kan hin dandeenye yoo ta'u, leenjisaan Magpies Eddie Howe Livramentoon ittisa isaaf haguuggii gaarii kennuu akka danda'u amana. Haa ta'u malee Newcastle danqaa FFP cimaa keessa hojjechaa akka jiru himama. Kanaaf taphataa sarara ittisaa kana sochii kamiyyuu gochuun karaa kalaqa addaa barbaaduu danda'u. Juventus Frank Kessié Barcelona irraa mallatteessuuf waliigaluu akka barbaaduu fi waliigaltee kana irratti Federico Chiesa fayyadamuuf qophii ta'uu Corriere dello gabaase. Gareen Xaaliyaanii kun garee Saudi Arabiyaa waliin Pogba mallatteessuu irratti yoo waliigalan Kessié bakka Pogba buusuuf yaalaati jiru. Haa ta'u malee Juventus taphataa ganna 26 Kessiédhaaf kaffaltii kaffaluu qophii miti. Kanaafuu filannoo liigii barbaaduu danda'a. Haa ta'u malee Barcelonaan kana mannaa taphataa Atletico Madrid Joao Felix fudhachuuf Kessié Ferran Torres cinatti fayyadamuun Atletico Madrid waliigaltee mallatteessuu mala. Alex Telles Manchester United gaddisee gara Pro League Saudi deemuun kilabii Al Nassr waliin haga bara 2025tti taphachuuf kilaboonni lamaan wiixata darbe beeksisan. Taphataan sarara ittisaa ganna 30 kun bara darbe liqiidhaan Sevillatti geeba Awurooppaa liigii kan injifate yoo ta'u, kilabii isaa haaraa keessatti hiriyaa isaa duraanii Cristiano Ronaldo waliin wal arguuf taa'u. Liigii Saudi Arabiyaa erga Ronaldo muddee darbe waliigaltee guddaan Al Nassritti makame booda taphattoota hedduu hawwateeti jira. Bara darbe liigicha sadarkaa lammaffaan kan xumure Al Nassr jalqaba baatii kanaa sababa liqii hin kafalaniif taphattoota haaraa akka hin galmeessine fiifaan dhorkameeti jira. Akka gabaasaaleen jiranitti liqiin hafe jijjiirraa Ahmed Musaa kan bara 2018 Leicester City irraa gara Al Nassr deeme waliin kan wal qabatu yoo ta'u, murtii onkololeessa bara 2020 akka baaseen Al Nassr ammallee Musaa mallatteessuuf bara 2020tti taphataa kilabii Saudi Arabiyaa kanaaf taphoota 62 taphatee goolii 14 galche maallaqa yuuroo 460 Leicester Cityf kafaluu akka qabu ibseeti jira. Gabaasni miidiyaalee United waliigaltee kanaaf naannoo paawundi miliyoona 6 akka argate ibsanis ibsi faayinaansii gama isaaniitti hin ibsamne. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ispoortii sa'aataan qabannee dhiyaanne tan hanga ammaa daawwachaa turtanidha. Oduulee ispoortii biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.